ورحمة الله وبركاته. قبل سيد بدأمي ويا برنوتا يوبرت أبصمر وهندا موتا الدنيا فاكرة إجارة بوتا هلا وجيك يتنسيقو تمكوتا يوفي وبرت يتزد برستيك الله تدلوتا. keessattuu yaa jamaa bara kana keessa barachuu dandeessa yoo jiraatte seessa online intiqaab guddaa wal qixxeessa bakkuma kun taawwatta ta'ee teessa rabbiin nu mijeesse bara qilleensa mee martuu yaadadha yeroo biyya keessa yoo uffanni titee waan bitatuun dhabee of jibbeerraa dheessa garuu online hiyyeessaaf dureessa hunda wal qixxeessa wal arguun jiru sagalee dhageessa itti fayyadama barnoota jabeessa biyya Oromaa silaa itti rafan malee waa itti nafanii hima galta keessa. Shabakaa guuttachuu eenyumtuu hin dhiisu kuwaa'ii fi qabaa osoo ittiin oolle yoo nurraa baafatu naman dinqisiisu osoo fayyaa qabnu kaanee teennee deemnee yoo barbaanne ciisu rabbiin karaa dhugaa nu haa agarsiisu warra ofii barree wallaala barsiisu. Addunyaa kanarraa waa xiqqoo jiraanna hanga sarrabbumaaf gajennee salaanna anaaf aalii kenna lubburraa caalchifnee rasuula jaalanna toltuu facaafannee bodhainee hamanna umrii haftee keeyridhaan saammanna. Wanta akka qur'aanaa eessumaa hin jiru ganas hin jiraatu kan isa qara beeka namaa taatu kan isa qara haqlaa kan hammaatu rabbi isaa sodaata beeka waan jiraatuuf. Harree damma baatu ta'uu maganfanne baatu qofaa miti nyaatus si kadhanne irratti dhalanne irratti guddanne irratti dubbanne garuu faayidaa malee lafatti si ganne kenna taate malee yoom si fayyadamne amma kaanee jirra harka wal qabanne situ wal mangaa eega jalqabanne. Rabbuma kadhataa irratti jabaatu inni yoo turellee hin oolu awwaatu du'aayi qofaa mi ibadaa isallee yeroodhaan salaatu katmeen waa tolchu gaafa rohaan baatu. Arra osoo jirru qur'aana isaa barraa akka borgammachuun tarru siraat arraa ammas dhufaa jira guyyaan gaafa tooyibaa nutti cufaan karraa. Gaafsaan ijatamiin mee rabbii wal garra. Garuu yoo afaanii dubbiin homaa miti yeroo argan gabbu gaafa jismii namaa nyaattee fixxe mitiin. Dukkanni qabriidhaa barakkaan hammata bofaa fi qaajibbuu jawween nama nyaata gaafa san of beekee rabbitti warwaata rabbillee guyyaa sawee jalaa awwaata warra shirkii baluu kee waami furmaata siilaata jedhaan naan birmanne ima waa maqaata addunyaa deebitee lammata fagaata qabrii qofaa miti kana of durattuu jahannamsi nyaata jedhaan an tokkicha maaltu naqqixxaata. Mataa wakaan qabrii qur'aanaaf salaata akkasumas nabiif buusuu salawaata. Kayritti dhiyaatuun sharrirraa fagaataa jecha hoja keessatti rabbi ofii sodaata bakka deemu beekee isumaaf jiraata akkasin rabbillee furmaata nuuf laata. Rahmata rabbiirraa hin murannuuf malee waan nama hojii kalee warra diiniif jecha qaama ofii qalee meeqaa osoo aaduu addunyaarraa gale kan diinii tiifatu aarsaatti kafalee rakkoo meeqaatamii irratti isa baree du'arraan oolan kabooda qadaan geenyaan addunyaarraa gare. Addunyaarraa tare jarallee hanqannu nutis saateeffannu nu geette dabareen. Diinii tiisu jechuun qur'aanuma baruu horii foolaa taatee wajjin deemtu garuu waan ofii beeytu san hiriyoota isan beeyneef hiru. Kan laafe jabeessu jetteeni amshiru addunyaa tanatti namni waaruun jiru. Wallahi carraa guddaa rabbiin nuuf arjoome meeqaa osoo arguu dhiise irraa soome homa jiruu yaada kana sana godhaan osoo misoome jedhee osoo yaaduu meeqa zalli saame niyyaa takka malee rabbi ofitti waame. Nuhu akkam jedhaa hundi of yaadadhaame. Dhugaa yeroo biyyaa hedduu nun mijatu hayyamee amma homaaluma himatu shabakasni gunna yoo jiini dhumatu hedduu nama xiqqoo laalee sababatu. Nama hima sobda garuu rabbiin jala waa takkan dhokatu duutii sitti dhumnaan dirqama simatuun. Kanaaf yaa obbola walaa jabeessinu gara rabbii guddaa achi yaadheessinu waan xiqqeessu jennee guddaan balleessinu addunyaan sobamnee akka waan hin duune of hin fakkeessinu isirree sagalii hamma feene xaarrus kudhan hin geessinu. Akka baluu tahan galman naman ga'u yoo inni barate inni baanan ba'u qabrii adda qabdaa barwaasee siin ta'u guyyaa martuu qullaa dhalate ol ka'u gaafa dafqee ho'an namarraa harca'u gaafa jahannama afaan ol baasee hanga'u guyyaa hojii namaa namatti dacha'u waan khayrii dalagattee sharrillee haa ta'u hojii ofii jalaa namni takkan ba'u. Birrii kennee ba'aan hin jiru hin jiraatu guyyaa martuu homa dalagate nyaatu haadhaaf abbaa ilma irra siif hin laatu waamtuu hin dhaga'u si jalaan hawwaatu dhiise bira tara osomaa warwaatu gaafa silaata keessatti taate haatu. Haati yeroo dunyaa sirraa nan bifattu garuu gaafa san jedhan namaayyuu rifattu isimmaan ulfaatu jedhan garaa gattu cinqarraa haati ilmoo ofii tan dagattu akka waan bineensaa halaala baqattu yaa obboleewwan koo dubbiin dhugaa namtu. Wanti du'atan isii yaadachiise fedduu of dagatee barnoota ofii dhiisee nyaatee dhugee bara oduu of haciisee dafii of yaadadhu yaa rabbi yaa kan rabbiin fayyaa guutumaan si kiise.
Qur'aana isaa barraa faayidaa gandalama Qur'aana isaa barraa faayidaa gandalama yoo isa qaraate beeyta gaarifamaa horiin adda foo'emaaf nu godhe nama sammuu nutti kennee mootiin dachiisama akka isaa bulluuf nuuf ergama isaan hordofuuf moo barachuun dirqama. Jiruu dunyaatiifuu hedduudha ta'a abdaa isii boruu saniif maaliif dantaadha jiruu dunyaatiifuu hedduudha ta'a amna isii boruu saniif maaliif dantaadha amna har'a bakka hin taanetti yeroo kenna fidnee bor rabbiin duratti maa faamilee cabna hundi of yaadannee mee haa taanu gamna deemuun kennan oolu addunyaa tanarra yeroo xiqqoo qabna. Guddatee guddatu waggaa 70 inuu achiin ga'u silaa namni amma osoo gadi taa'ee harumaan galfatiin asirraa dhabama. Yoo kayrii hin qabne hongoo biyya lama ta'us addunyaarra akiraaf dhimmama. Kan rabbiin sodaatee kayrii facaafate addunyaarra taa'ee boruuf ta'abbate rabbi isaaf tole gaafa aduun hammaattu gaaddisa dhaabbate. Barumsa jechuun Qur'aana yookaan immoo abaacaa jechuun wanta hin beekne baruun barnoota jedhama akkasitti fahami. Mee waa'ee muudannoo gaafa dhufu garee alhamdulillah garuu har'a bare xiqqoo isaa tuqee bira dabarfadhuure. Amma muudannoo koo isinii tarreessa guyyaa gaaf jalqabaa dhufu garee keessa gubbaa osoo hin bahin jala kana taa'ee ofitti odeessa jedhee of gaafadhaa bakki dhufe eessa seenu qofaa miti bakki bahuu eessa. Komantiin hin jiru akkamiin barreessa gaafinatti ta'ee yoo harkaan gattuqe eessuma nageessa lakki gadin tokko hinuu waan hin taane keessa na fageessa mee sina baasi yaa rabbiin dandeessa waan godhu wallaalee jawwaala siwiichi godhee dhiise tara keessa. Ammas xiqqoo jedhee deebi'ee gaaf lamuu jala kana taa'ee ofitti haasayaa akka waan sagaleen kiyya dhagahamu rakkinna koo kana namni na argen jiru tokko naaf hin faamu. Adii gati tuquuf isallee hin beeku akka gaafatamu furmaanni dhabame amma kaajinkamuun. Xiqqoo sii jedhanii maqaa kiyya yaaman keessummaa naan jedhan gurraanni dhagayaa bakki duwwaa jiraate kadhaa ol bayaa. Anjala cinqame akkam kiyya tayaa ol ba'uuf hin beeku akkam godha haya maaltu na rakkise jawwaala qollofee dhiisee keessaa baya. Osoo akkas ta'u ammas gaaf sadeessa naan jedhan ustaasni rakkummaan kee maali ol bahin dhageettu jala kalateessa. Anis jala kana barba'u wallaalee jedhee ol odeessa eegasii ustaasni barataa gaafatee nama kana beeytu rimoofiin gaggeessa jarri hin beeynu jennaan daqiiqaa gabaabdutti achi na balleessa. Amma garee dhiisee hiriyaa koo dhaqee gubbarraan gaafadhe waan inni naan jedhe amma inni qalbisee xiqqoo sii dhaabbadhee sii galee naan jedhe naa galee jedheen diimaarraa baafadhe. Guyyaa tokko oolee ammas dhufe garee an akka kiyyatti bakka hundaa bare. Akkuma Husseiniin gubbaa sana kore maayikis qabadhee hin beeku mukkure osoo akkas ta'u xiqqoo gubbaa ture. Sila shaangulliitii onnaaf hin baature jedhee osoo soqu amma akka carraa argee dhagaa kan ol guure nazzaaras kaayadhe mee maalan biseree ustaaza dubbatuuf illaa inni dabare ustaazichi aaree ammallee ol fuudhee bilookiin na hare. Ammas abdii murre garee biraa dhaqee harka baasuu malee akkatti ol baan na jalaan miliqe mataan na dhukkubee jawwaaluma dhiisee achi biraa siqe waan ta'u wallaalee dhabqe fuula kiyya kana guutuu dhiqe. Garuu deddeebi'ee booda ima bare waa yaade dhaqqaba namni yoo sabare. Namni deddeebi'ee waa baruun hin hafu inni waan baranne kan osoo danda'u itti dhiisee rafu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.